wangeela Yohaannis boqonnaa 4:7 kaasee dubbisa akka jedha. Dubartiin Samaariyaa tokko bishaan waraabbachuuf dhuftee yommus Yesuus bishaan dhugaatii anaaf kenni ittiin jedhe. Dubartiin bartoonni isaa nyaata bituudhaaf gara mandaraa dhaqan turan. Dubartiin Samaariyaa sun attamitti ati Yihuudii taatee ana dubartii Samaariyaa bishaan dhugaatii gaafattaa ittiin jette. Yihuudoonni warra Samaariyaa wajjin qodaa tokko keessaa hin sooratan. Yesuus immoo deebiseefi kennaa Waaqayyoo utuu beekte inni bishaan dhugaatii anaaf kenni siin jedhe. Kunis eenyu akka ta'e utuu beektee silaa situ isa kadhataa inni immoo bishaan yeroo hundumaa jiraatu siif hin kenna ture jedheen. Dubartittiin kana irratti yaa gooftaa waan ittiin bishaan budduuqsitu hin qabdu. Boolli bishaanii immoo gadi fagoodha. Bishaan yeroo hundumaa jiraatu sana eessaa fiddaree? Abbaan keenya Yaaqoobi isa bishaanicha dhuge ijoollee isaa horii isaas dhugan boolla bishaanichaa immoo nuuf kenne hin caaltaaree jetteen. Yesuus immoo bishaan kanarraa kan dhugu hundinuu deebi'ee hin dheebotu. Bishaanichi inni ani kennuuf jiru irraa kan dhugu garuu barabaraan hin dheebotu. Bishaanichi inni ani kennuuf jiru isa keessaa burqaan jireenyaa barabaraaf burquuf hin taa'u ittiin jedhe. Kanarratti dubartittiin yaa gooftaa deebi'ee akkanii hin dheebonneef bishaan waraabbachuus akkanii as hin dhufneef bishaan kana anaaf kennii jetteen. Yesuus immoo dhaqii abbaa manaa kee waamii kottuu jedheen. Dubartittiin deebiftee anoo abbaa manaa hin qabu jetteen. Yesuus immoo isa abbaa manaa hin qabu jette baay'isa dubbatte. Abboota manaa 5 qabdaa turteeyyuu inni amma si wajjin jiru abbaa manaa kee mitiyoo kana dhugaa dubbatte ittiin jedhe. Kanarratti dubartittiin akka ati raajii taate nan argaa yaa gooftaa. Ameen. Kutaa ammuma kana duwwaa gabaabaatti ol wajjin ilaallaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:7 kaaseen dubbisee warri macaafa qulqulluu qabdan baafadhaa. Mata duree gabaabaatti dubbii isa sitti dubbatamaa jiru kana adda baafadhu mata duree jiru gabaabaatti ol wajjin ilaallaa. Utuun gara sana naqin garuu waan isinitti hima. Yesuus biyya lafaarra yeroo ture ilaa kana deddeebi'een dubbadhe namoonni baay'eef gaaffiidha waan ta'eef. Waaqayyo abbaa fi hafuurri gara biyya lafaa dhufee Maariyaam keessa buufatee Maariyaam keessaan nama ta'e akka keenya kan dhalate deddeebi'een dubbadhe. Gaaffiin kun gaaffii nama hundaati waan ta'eef. Yesuus akkuma keenya kana nama ta'e foon uffatee gara biyya lafaa dhufe. Gaafa gara biyya lafaa dhufu Yesuus akkuma keenya kana utuu mandara warra Samaariyaa keessa darbu naannoo Sheeker iddoo jedhamu yeroo ga'utti dubartiin tokko Yesuusitti dhufte. Yesuus bartoota isaa wajjin utuu adeemu itti dhuftee gara lagichaa yeroo isheen dhufti Yesuus akkas jedheen. Dubartii kana wajjiniin haasaa jalqabe. Haasaa Yesuus jalqabe haasaawwan baay'eedha xiqqoon keessaa dubbise. Kanaaf mata dureen irra gabaabaatti isinitti himu eenyu akka ta'e inni si wajjin dubbatu kun inni ofitti si waame kun inni si mucaakoo jedhu kun eenyu akka ta'e adda baafadhu. Yeroo eenyu akka ta'e adda baafattu jireenyi kee jireenya gaarii ta'a. Jireenyi kee jireenya ulfinaatti dhufa. Dubartiin kun warra Samaariyaa keessaa yeroo bishaan saayitii jaatti waraabuu laganattu Yesuus wajjootti walitti dhufte. Yesuus dubartii kana wajjin haasaa jalqabe. Akkas jedheen wantoota baay'eetti hime. Isheen laganannaan bishaaniin qabee gaaffii gurguddaa gaafate. Dubartiin kun garuu eenyuun akka ta'e adda baafachuudhaaf yeroo itti fudhate. Baay'ee rakkatteen maaliif jennaan waaqa ittiin jechaa bishaan kadhata. Ati waaqanaan jechaa bishaan kadhattaa jettee baay'ee hin galleef. Hamma hin galleefinitti rakkoo guddaa keessa turte. Gaafa galeef garuu dubartiin kun jijjiirama guddaatti dhufte. Waanuma isinitti dubbatamu kan eenyummaa Waaqayyo waaqa waaqessitanii kan adda baafattanii beektu. Waldaama keessa jirtan keessatti sagalee Waaqayyoo kun eenyu akka ta'e sirriitti adda baaftanii beektu. Isinii galeera. Wanti isinii galee kana isinii gallaan waaqessaa jirtu. Isinii dhumnaan waaqessaa jirtu. Yoo adda baafattee waaqessaa jirta ta'e baga gammadde. Siin galle taanaan immoo har'a sitti masiifa galu. Dubbii kana keessatti dubartiin kun eenyummaa Yesuus hin galleef. Kana booddee Yesuus akkas jedheen. Bishaan waa'ee bishaaniin jalqabee haasaa jalqabe. Haasaatti haasa'uu jalqabe. Haasaa akkamii akkas jedheen. Mee bishaan dhugaatii naa kenni jedheen. Dubartiin kun akkas jetteen. Ati Yihuudiidha nummoo warra Samaariyaati. Samaariyaaf Yihuudiin bishaan tokko qodaa tokko keessaan dhuganii. Waan ta'eef akkamitti bishaan kana na gaafattaa? Akka ati Yihuudii taate immoo sirraa beekamaa jetteen. Yesuus garuu waa'ee Yihuudii waa'ee Samaariyaatiif utuu hin ta'in kan inni haasaatti baay'iseef dubartittii fayyisuudhaaf. Kan Yesuus dubartittiitti deddeebi'ee dubbateef bishaanis miti. Waa'ee Yihuudiif warra Samaariyaas miti. Dubartittii sana fayyisuun namni fayyuu yeroo baay'eedhaaf maal fakkaata yoo jettan eenyummaa Yesuus namni adda baafate nama fayyaa. Eenyummaa Yesuus maal akka fakkaate Yesuus eenyuun akka ta'e namoonni beekan fayyaan addunyaa kanarraa. Addunyaa kanarraa nama fayyaan isinitti marra deddeebiidhaan ammas. Yesuus kun eenyu akka ta'e kan adda baafate. Baay'een keenya Yesuusiin waaqessaa Yesuusuma waldaa isaa dhaqaa maqaa isaa faarfachaa
Yesuus kun eenyu akka ta'e adda baafnee hin beeknu. Maal akka inni jibbu maal akka inni jaallatu adda baafnee hin beeknu. Kanaaf dubartittii kana Yesuus eenyummaa isaa barsiisuu barbaade. Eenyummaa isaa barsiisuu barbaade. Addunyaa kanarraa namni eenyummaa Yesuus beeku immoo maal isiniin jedhe? Nama fayyaa. Birrii dhabu, haqabaatu, hiyyeessa ta'u, nama beekaa ta'u, nama wallaalaa ta'u, eenyummaan Yesuus galeefii jennaan namichichi nama fayyaadha. Xeenaan isaa hundinuu nagaadha akka jechuun kaleen dhimma ishee dhukkubde dhimma isheen qabu, iji kee osoo dhukkube dhimma isaan qabdu, namni eenyummaan Yesuus galeef nama fayyaadha. Nama sammuun isaa harkisaa jireenyi isaa sammuun isaa nagaadha. Dubartiin kun dhukkuba ulfaataa qabdi. Dhukkubi isheen qabdu akkuma nama dubbise hin heerumne garuu ejjituu beekamtuudha. Eewna dhagee ejjituu beekamtuudha. Hojiin Yesuus immoo gaafa dhufee warra akka kana karaarraa kaatan karaatti deebisuudha. Dhukkubi dubartii kana dhukkuba ulfaataadha. Dubartiin kun waaqan beettuun seenaa bakka itti sagadaa beetti, gaara abboonni iseetti sagadan beetti, hundiyyuu galeefi masiin akka dhufuyyuu beetti. Garuu maanni beetti garuu itti jiraachuu hin dandeenye eenyummaa Waaqayyoo baruun barbaanne. Qoroqqoree Yesuus garuu eenyummaa isaa barsiise. Fayya buleessa ta'uu hin barbaaddu. Jireenyi keessan nagaa argachuu hin barbaaddu. Eenyu wajjin ol baruuf yeroo bal'aan qabaatina. Yesuusii wajjin garuu ol baruudhaaf nagaa qabaadha. Waan isinitti hima. Lafti ammarra teessu kun addunyaatu amma keessa jirru kun hin darba. Akka darbuun shakkiin qabaatina. Nuyi bara baraa lafa kanarratti namni. Bara baraa addunyaa kana keessatti namni. Warri akka nama bara baraa sitti hafuu gubattanii rakkattanii jeeqamaa jirtan waanuma qabdan nyaadhaa waanuma qabdan uffadhaa. Galata dhiyeessaa hojii keessan hojjedhaa addunyaa kana keessaan jijjiiramu. Addunyaan kun addunyaa jijjiiramaati. Garuu kan hin baay'ee isinitti himu Waaqayyo keessan kun eenyuun akka ta'e beektu. Eenyu akka ta'e beektu. Waaqummaa isaa beektu. Akkaataa isaa isinii galeera. Dubartiin kun haasaa dheeraa Yesuus wajjin haasofte garuu eenyu Yesuus akka ta'e baruu dadhabde. Cimina dubartii kanaas waan isinitti himu qaba. Waaqayyo akka nuun jedhe eenyummaa koo beeki malee eenyuun akkan ta'e adda baafadhu malee nagaan kee jireenyi kee hundiyyuu sii deebi'ee nama nagaa taatee biyya lafarra jiraattadhe Waaqayyo. Dubartiin kun akkuma nama isinitti hime eenyummaa isaa wallaalte amma lafammaatti. Namoonni yeroo tokko tokko Yesuusii fi nama ol bukkee qabanii ilaalu. Waaqayyo isa waaqeffataniif nama adda addan baafan. Hamma inni ga'u hin beekan. Eenyummaa isaa hin beekan. Isa booddee dubartiin kun yeroo dheeraa kan isheen yeroo jalaa fudhatte Yesuus tokko tokkoon itti himee eenyummaa isaa barsiise. Eenyummaan Waaqayyo inni waaqessinuu kun sinii gallaan inni sinii dhumnaan biyya lafaa irratti rakkoon qabaatina. Kanaaf mee waan tokko tokkoon ganama kana kaasa yeroo koo eeggachuudhaaf. Eenyummaa Waaqayyo akka sinii galuun maal gochuu qabdu yeroo lallaba kana lallabu. Amma hundi keessa warri Waaqayyoon beektan harka kaasaa jedhanii namni tokkoyyuu naaf harka kaamu. Maanni waaqa ta'uusaa beennaan seexannis akkuma kana waaqa ta'uusaa beeka. Garuu inni macaafa keessa jiruuf inni nuyi beeknu gargar ta'uu danda'a. Namoonni tokko tokko waldaa kiristaanaa hin nattu laa kana fudhadhaa. Waaqayyoon beektu iddoo adda addaa nattu waldaa nattu garuu eenyummaamti waaqa waaqessitanii kun baay'ee isiniin galin jira. Waan tokkoyyuu bukkeetti hin barbaadu inni. Kanaaf mee eenyummaan Waaqayyo waaqa waaqessinu akka nuu galuufi nuyi maal gochuu qabna akkamitti nuu galaa mana barumsaas akkamitti nuu gala kan jedhuufi lafanni itti isinii galuu isinitti hima. Eenyummaa Waaqayyo sii gallaani gammadaa deemta, shubbisaa deemta, faarfachaa deemta. Akkamitti sii galuu qabaree hojii amma namoonni baay'een amma tusee tokkitti aduun kun na ilaala. Macaafni akka jedhu ijoo aduun kun ifa see dhoowwatti jedha. Dhugaa moo dhugaa miti? Utuma nuyi lafarra rochuudhaaf. Utuma nuyi lafarra akka kana gabaa nagannu utuma waldaa jirru ta'uu danda'a. Aduun kun jedha tarii carraan nu qaqqabuu danda'a. Ifa isheen dhoowwatti jedha. Warri eenyummaa Waaqayyoo beekan aduurraa dhimma qaban. Isa kana dirqama fudhachuu qabna. Aduurraa dhimma qaban. Aduun ifa ishee dhoowwachuu dhiisuu dandeessi guyyaa gara dhumaarratti. Wanti Afrikaa qabdu si duduu danda'a. Waa eenyummaa Waaqayyoo sii gallaan garuu Waaqayyo eenyu akka ta'e sii gallaan garuu diinonni kee lakkoofsan qaban si bira jiru sitti marsanii jiru. Eenyummaa Waaqayyoo beekta taanaan yaaddoo tokkoyyuu hin qabdu. Eenyummaa Waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan siif galu. Meeyyaati ameen jedha. Bareenyummaa Waaqayyo sinii galu birriidhaan hojii hojjettu tun ta'ii mul'ataan hojii hojjettu. Bareenyummaa Waaqayyo sinii galu addunyaa dukkanaa keessatti addunyaan ifaa sinii dhufu. Bareenyummaa Waaqayyo sinii galu. Eenyummaa Waaqayyo sinii galuun murteessaadha. Amma mee mana barumsaa kamitti baranna reeyi? Eenyummaa Waaqayyo satti nu dhufa kan jettan tokko jedhaa barreeffadha warri kaan immoo qabadhaa. Eenyummaa Waaqayyo lafatti sinii galu yeroo laattee bisa sitti haasa'u kanaaf michuu kee kanaaf Waaqayyo kanaaf yeroo laattee yeroo wajjin dubbachuu jalqabdu. Waaqayyoof yeroo laattu. Dubartiin kun lagaratte na ilaala. Bishaan waraabbachuu dhatte. Ilaalan deebi'aa dhaggeeffadhaa jecha kan. Ajandaan see waan biraan. Bishaan waraabbachuu yeroo lagatti gadi buutu akkotee see lafa kaattee jedha. Akkotee jedha macaafni. Akkotee see lafa kaattee maal gootee jedha?
mee Yesuusiin ni jedhamu kun nattaasa yette yeroo qabdiif yeroo laatteef eenyuuf waaqayyoof kiristaanaa waan sitti maganama kan uguma waan si gorsuu barbaada amma baratti karaa hundumaan yeroon seexanni biyya kana keessa balleessuu barbaadu yerooti waaqayyo wajjin qabdu saama seexanni waan biraayyuu miti yeroo kee biizii gochuun ila waasiniin jechuun barbaada tokkoof tokko eenyummaa waaqayyo akkasini galoorri barbaadan fuula waaqayyo duratti yeroo dheeraa waaqayyo wajjin qabaadha waaqayyoof yeroo laadha akkuma fuula dhiqachuuf yeroo qabdan akkuma nyaachuuf yeroo qabdan yeroo waaqayyo laadha yeroo namaarraa adda kan ta'e mana keessan keessa saayitii 24 waaqayyo maal hojjeta mee manni keessan keessa yeroo waaqayyo hammam nama si bukkee jiruuni asiraata yeroo baaftee beettaadhaani kudhan keessa asiraatii dirqamoo dirqamin guyyaan tokko saayitii meeqa qaba 24 keessa saayitii yeroo asiraatii waaqayyo hammam amma yeroo waaqayyo mana keenya keessa asiraatii mataasa ta'uu qaba nuuni waaqayyoon adda baafachuudhaaf dhaloota ariifattuuf dhaloota sassattuu waldaatti nammeeta dhaloota ariifattu dhaloota sassattuu yeroo waaqayyoof yeroo laan waaqayyo amma Abrahaamii waa'ee isaa nama hundaan lallaba waggaa 99tti saayinsii diigee halleluuyaa faarfannaa isaa dastaafaan faarfatanii namni hundinuu baaseera Abrahaamiif waaqayyo utuu wanta itti dubbatan kenniniif dhaggeeffadhaa utuu eenyummaa isaan barsiisin Abrahaamiif waaqayyo waggaa 25 ol wajjin turan laa qoricha dhufee fudhadhaa waggaa 25 Abrahaam ijaaf gurra gidduu adeeme laa ijaaf gurra gidduu laala umurii waggaa 75tti waaqayyo Abrahaamiin maal jedhee mucaan siilaadhaa waggaa meeqatti argate Abrahaam waggaa 100 waggaa 175 gidduu waggaa meeqa jira waggaa 25 akka jechuun umurii koo kana utuu ijisaan argin hamma umurii keenyaa kana dhufe jechuudha kanaaf yeroo waaqayyoof yeroo laattu eenyummaa waaqayyo sii gala dubartiin kun waaqayyoof yeroo laatte lafa bishaan buddisuu dhiiftee teessee dhaggeeffatte taa dhaggeeffachuu min ka wajjin haasofte mee nama si bukkee jiruuni hammuma haasofte guddattadhaanii nama si bukkee jiruun hammuma waaqayyotti haasofte guddattadhaanii amma nuuni bilbila walakkaa saayitii haasofne isayyuu kaardiitti guunni haasofne mana bunaa yoo dhanne teessumii keenya kun nun dhukkubu dubartiin kun yeroo turtii waaqayyo wajjinii qabaat baga gammaddan maalin siniin jechuu barbaade beektaa turaa eenyummaa waaqayyoon bartuu haasaa waaqayyo keessa eenyummaa waaqayyo sinii dhufa dubartiin kun yeroo laattee teessee dhaggeeffatte isa booddee ani jedheen Yesuus masiisa dhufeedha akkamitti yerootti me beektu dubartii kanatti jechuudha abbaa manaa 5 akkaseen qabdutti me nama sin bukkee jiruun turtii waaqayyo wajjin qabdu keessaadhaanii dhukkubiti irraa fayyitu inni jalqabaa cubbuudhaadhaanii dubartiin kun utuma teessee Yesuusii wajjin haasoftu maal irraa fayyitee ejjituu beekamtuutu nama ta'e abbaa manaa 5 qabdi kan ittiin heerumin wajjin ciifte Yesuus garuu haasaa keessarraa diige haasaa keessarraa kaase ammayyuu bitaa mirgaa harka ol fudhadhaa waan isiniin jedhe har'aa jalqabee haasaa waaqayyoo qe'ee keetiin dhibin haasaa waaqayyoo keessa dubartiin kun dhibee isheen irraa fayyite dhibee cubbuurraati maaliif tajaajiltoonni tokko cubbuurraan fayyan beektu kadhannaan kadhatan yeroo waaqayyoof laaddu eenyummaa waaqayyoon bartaa waaqayyo si eebbisaa balbala jijjiiramaa sitti fidaa dubartiin kun kaayyoo ishee dhiiftee gatteessee bishaan manaan eeguun jenne gatteessee Yesuusin dhaggeeffatte inni tokkoof tokko maalirraa argina yoo jettan wangeeluma Yohaannis boqonnaa 4 kanarraa maal argina lakkoofsa 7 laalaa lafa nama kee gatteessee Yesuusii wajjin haasofte inni lammaffaa ergaa ofitti fudhachuudha attamitti eenyummaa waaqayyo barra kan jettan ergaa ofitti fudhachuudha yookaas sagalee gara keenya dhufe ofitti fudhachuudha sagalee gara keenya dhufe ofitti fudhachuudha dubartiin kun Yesuus akkas jedheen ati abbaa manaa 5 qabda jennaan ana miti maallatti iyyitaa isa mootaraan akkotee koo fudheen deema maaltummoo siinatti si ergeen jenneen ergaan kun na ilaallata dhugaadha ergaan kun anaan jedha jechuudha biyya kana keessa nama rakkina guddaa keessa galee jiru sinitti nama mana isaa keessattis yoo ijoollee taatan abbaa koo malee hin balleessine abbaa koo malee waan goone warri jettan bara hiyyeessasin warra abbaa keessa na baartan borimmoo mucaan keessan sina baara kan dassaa laachuu warri garuu abbaa koorraa dhaladhee dhufeera dargaggoorraan keelaa kan warra dargaggoorraa amma immoo seenaan hojjedha ani immoo abbaa koo maalan godhe amma hojiirran jira jettanii yeroo qalbii jijjiirannaa ofii keessa dadhabina keessan argitan isin mee dhaggeeffadhaa ilaa miilla keessan jalaan gad jedhee waa argaa jira miilla keessan irraa waaqayyo hidhaa kuteera
dubartii kanaan garuu Yesuus akkeedeen eenyummaa koon sitti maa abbaa manaa shan qabdannaan yes abbaa manaa shan hin qaba waaqaan jettee joo eeyyee na ejjaan jira amma garuu mee waan sitti maa abbaa manaa shanan sana akka qabdu beettaannaan ergaan kun kan kooti har'arraa jalqabee waan isheen fuula ishee deeffatte gara waaqayyootti deebite sirriitti fakkaata ergaa ofitti fudhachuun eenyummaa waaqayyo namatti barsiisa ergaa ofitti fudhachuun amma tokko ofumaa iyyaa oolla malee ofumaatti lallabama malee paasteriin ofumaatti iyya malee dhagaadha maaliif guddadhu hin guddadhu eebbifamii hin eebbifamu hin hojjedhu hin hojjedhu ilaamee didaa barri didee Yesuus dubartitti seerri dadhabe dubartitti haxa barbaarii kana lallabatti lallabee nama guddaa godhe dubartii kana jijjiire abboonni keenya mootota dargii keessa ijoolleen keenya yoo wangeela fudhatte qaalluu jalaa baati jedhanii ofii lubbuun darbanii nuyi addanaan nu gaani wangeelli sirratti lallabameeme ati naman taatu taanaan eenyuyyuu nama si gochuu hin danda'u biyya wangeelli keetti lallabame raatoo baarradii biyya wangeellitti lallabame hiyyeessan nama ta'e dadhabaan muka qabatee lafaa kee hiyyeessatu lafaa kee ergaan sii fidee dhufe har'asii wangeelli kun ibiddaa wangeelli kun humnaa wangeelli kun si jijjiiraa laatii paaraadiyaas ilaa waan dhagaye kanas hin baat rakkinas hin baat awwaa dhagayeera du'aa ka'uu booddee ergaan sii dhufeera akkuma lallabni Yesuus dubartitti ejjituu jijjiiree fidi harka kee gara kootti har'arraa jalqabee waaqayyo yerootti gadi baatu diinota kee mancaasu dubartittii kana didaa barri didee joo abbaa manaa shanii wajjin kan ciiftu Yesuus ergaa ofitti fudhattee fayyite qabxiin lammaffaa kun cimaadha namni ammam guddaa ta'e argama beektu eewna ilaal amma namoonni tokko waaqayyooni sabii madiriirsuu isaa duwwaa beeku tokko yoo kan dhaggeeffadhaa ijoollee namaa kennu duwwaa isaatti beeku garuu warri yeroo baay'ee ergaa ofitti fudhachuu guddisan garuu hammuma ergaa ofitti fudhatte eenyummaa waaqayyoo sii gala akka saayinsiitti Negativii positiivii tola harkisaadha kan sibiila. Negativii positiivii maaliif harkisaa? Inni negatiiviin jedhu fudhachuu barbaada. Inni positiiviin kennuu barbaada. Ilsee garuu kee namittiidhaan qottoo badee gurbaannaan qottoo badeette laa muka sanarraa dhaqii muka cabsiifidii qottee mukaaf sibiilli bara waliin harkisu. Maalan godhaa jennaan karuma qottoon kee keessa buusennaan muki galaanatti gad darbatamtee qottoon immoo lafa keessa ol baate. Maani garaagarummaan isaa ergaa fudhachuudha. Namas bukkee jiru ergaa fudhachuudha. Qabxii sadaffaa dubbadheennaaf. Inni sadaffaa ilaa eenyummaa waaqayyoo baruudha. Inni sadaffaa mee Yohaannis 4:28 eenyuun dubbisa. Dubartittiin yemmuu sokkotee ishee achumatti dhiiftee gara mandaraa dhaqxee namootatti dubbatte. Kottaa namichi waan ani kanaan dura hojjedhe hundumaa anatti hime tokko ilaalaa kun Kiristoosii laataa jettee jedhe. Namoonni eenyummaa waaqayyoo galuuf isa sila baatan isanii isa karaa lallabaa isaanirra bu'ee baatu. Dubartittiin jalqaba maal baatti? Meena duukaa jedha akkotee jedha. Ayya sun galtanii daayi. Dubartittiin maal baatti duraan? Namoonni eenyummaa waaqayyoo isaanii galuun murteessaa ta'e isa sadaffaa kana qabattu. Inni sadaffaa kun maal? Isa sila baatu dhiisee isa karaa Yesuus lallabatti lallabame baatee deema. Dubartittiin okkotee ishee uppoosee achumatti dhiiftee duddarraa buuftee mandaratti deebite. Dhagaa dhaggeeffadhaa namicha tokko waan aan jedhe maal jennaan isa dhalootaa jalqabee ejjituu ta'e natti mee kanaafiyyuu kottaa ilaalaa jette waan isiin jechuu barbaade. Dubartittiin kun erga gaafa kana baatteetii kaatee warri teoloojii maal jedhu deebitee ejjatti hin deebinee dhuun fayyite kaa. Namni eenyummaa waaqayyoo baruu barbaadu amala isa jalqabaa isa durbaachaa ture ofirraa kaa. Dubartittiin yeroo laganatte maal baattee dhatte ubboo yookaan okkotee gaafa ol deebitu garuu sagalee misiraachoo dhufte baattee dhufte. Dubartittiin kaleessa ejjituun kun waa'ee maalis waa'ee okkotee sinniif kan nu rakkise meejoo eenyummaa waaqayyoo nu galuudhaaf waaqayyoo akka inni nu eebbisu arguuf mana nutti ijaaruudhaaf maaltu nu rakkisa beektu amala yeroo jalqabaa baannee deema.